ይሄ ለሴቶች ብቻ ነው ወንዶች ማሳደግ ትችላላችሁ ሴቶች የርግዝና መከላከያ ብላችሁ የምትወስዷቸው ከኒኖች ምን አይነት ተጽዕኖ አምሯችሁ ላይ የሚፈጥሯቸው መዘዞች ምን እንደሆኑ የዓለማችን ቁጥር 1 ጂኒየስ ሰው ኢሎን መስክ ሲያወራ ሰምቸው አንድ ኢንተርቪውን እየተከታተልኩ በጣም ገርሞኝ ልታዳምጡት ይገባል ብዬ ከአማርኛ ትርጉም ጋር ያመጣሁላችሁ አዳምጡት የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው ከዛ እናወራበታለን Hormonal birth control, I think maybe a lot of women are unaware that hormonal birth control causes depression and dramatically increases risk of suicide and changes their preferences on who they want to marry or have kids with. It changes their personality. And not to say this on the box, by the way. But caution may change your personality. Yes, if the warnings are has significant risk of depression, significant increase in suicide, and will make you want to go out with people that you don't actually like. That's actually true, by the way. I know. I'm not saying that people shouldn't use birth control. I think we shouldn't use. I think hormonal birth control is making a lot of women sad and depressed. Yes. And they don't realize it, and they don't realize that's the cause. Look, all I'm saying is read the warning label. Yeah, okay. Fair. Yep. እንግዲህ ኢሎን እያለ ያለው የርግዝና መከላከያ ሆርሞናል በርዝ ኮንትሮል የሚባለው መድኃኒቶች ሳይድ ኢፌክታቸው ሴቶች ላይ ድብርት፣ ሐዘን፣ ራስን እስከ ማጥፋት የሚያደርስ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዲገቡ እና ሙሉ ለሙሉ ፐርሰናሊቲያቸውን ነው የሚቀይረው ማንነታቸውን ትላንት ያንን መድኃኒት ከመጠቀም በፊት የነበረው ማንነታቸውና ከዛ እንደ ድረግ ማለት ነው ማንነታቸውን ነው የሚቀይረው ከምትወዱትን ሰው ወደ መጥላት ከማትፈልጉት ሰው ጋር ደግሞ ለመሆን ምንም የማይመስላችሁ ኬርለስ እንድትሆኑ ወደ ማድረግ ስሜት ውስጥ ይከታችኋልና ይሄ ነገር ደግሞ ቺት ለማድረግ ትዳርን እስከ መፍታት ድረስ የሚያደርስ ስሜት ውስጥ ይከታልና ሳይድ ኢፌክቱ ቀላል አይደለም ወደ ውስጣችሁ የምታስገቡን ነገር ምን እንደሆነ አውቃችሁ መጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ ነው እኔ በጣም ስለገረመኝ ነው ያመጣሁት ወደ እናንተ ከማምጣቴ በፊት እንደውም ቻትጂፒቲ እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ቻትጂፒቲን ጠይቄው ነበር ኢሎን መስክ እንዲህ ሲል ሰምቼው ነበር እውነት ነው ወይ ብዬው ፓውዝ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ያ ሙሉ ለሙሉ ትክክል ነው ነው ያለኝ እና ሳይድ ኢፌክቱ ቀላል አይደለም በተለይ በሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ሳይድ ኢፌክቶች ሴቷ ላይ ነው መዘዝ የሚያመጣው ብዙ ጊዜ እርግዝናም ከመጣ ሴቷ ላይ ነው ማስወረድም ከመጣ ሴቷ ላይ ነው እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች ተጠቅሞ ደግሞ ከመድኃኒቱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ሳይድ ኢፌክቶች ውፍረት ምናምን ጋር እንዳለው አቃለውና እንደዚህ አይነት ሳይድ ኢፌክቶች አለውና አይ ቲንክ ወደ ውስጣችሁ የምታስገቡት ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ ጥሩ ነው በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ መጠቀም እና የቱን የተሻለ የሚለውንም ቻትጂፒቲን ጠይቄ ነበር ግን ማላቃቸው ብዙ ነገሮች ዘረዘረልኝ ሶ ሞር የሚመከረው የህክምና ባለሙያ ማማከር ነው ሶ የርግዝና መከላከያን አትጠቀሙ ማለት ሳይሆን የምትጠቀሙት የርግዝና መከላከያ ምን እንደሆነ ማወቁ ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምትጠቀም ጓደኛችሁ ሴት ጓደኛችሁ ላኩላቸው አዌር እንድትሆኑ ብዬ ነው እኔ እቺው በጣም ስለገረመኝ ነው እንደዚህ ሳይድ ኢፌክት እንዳለው አላቅም ነበር ወጣቶች ላይ ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የሚያደርስ እንደዚህ ከሚወዱት ሰው የመሸሽና ከማይፈልጉት ሰው ጋር የመሆን ስሜት ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ዲፕሬሽን ውስጥ የመግባት እንደዚህ አይነት መዘዞችን የሚያመጣ ድረግ ከሆነ የተሻለ ነገሮችን ወደ መጠቀሙ መግባትና እንደዚህ አይነት ነገሮችንም አዌር መሆኑ ጥሩ ነው በሚል ነው ብዙዎቻችሁም እንደማታውቋቸው እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ሳይድ ኢፌክት እንዳለውና ለማታውቅ ጓደኛችሁ ሴት ጓደኛችሁ አሳውቁ ሼር አድርጉላቸው ይሄንን እንድታውቁ አዌር እንድትሆኑ ብዬ ላድርሳችሁ ብዬ ነው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما وروني أمنتا برو هردفتني لهن دمان كيسنو بغنقاتاتني سنين جتا هرانتنكا أكما أمارفادان فيديو دبري لقفتنيتي
waan dubartoota keenya yeroo ammaa dhibee irraan gahaa jiru inni tokkoffaan qusannaa yookaan waan dahumsa nama dhowwa. Isaan gosa hedduutu jira. Kun marfee waggaa 10 kan galfatutu jira gadaamessaadhaani. Kun marfee waggaa 5tu jira. Kun marfee waggaa 3tu jira. Ceekuudhaan ka galu jira. Ka gadaamessaan galutu jira. Hedduu bifa hedduun jira jechuudha. Kun immoo kiniinatu jira. Kiniinni kunillee kuni kan ji'a 3tu jira. Kun immoo deebi'ee kiniina baatiidhaan fudhatantu jira jechuudha ka qusannaa kun. Deebi'ee immoo kiniinuma guyyaa 3 si fayyadu qofatu jira. Kanneen hunda keessattuu ati ni fayyadamta taate taanaanii walumaa galattuu jechuudha wannummaa waa'ee dahumsa dhowwaa fayyadu kuni hin fayyada jedhanii haasa'an kuni dhorkamaadha. Karaa amantaa Islaamaatti dhorkamaadha gama amantaa keenyaatiin. Kanaafuu dhibeen inni namatti fidu jedha kunoo afaan Amaariffaatiin yoo dabarsu warroonni afaan Amaariffaa hin dhageenye isiniif ibsa. Tokkoffaa ati yaadda'u of jibbu jireenya kee isa qulqulluu kakaleessa jirtu san keessaa bahuu jechuudha. Walumaa galatti of si jibbisiisaa hanga lubbuu ta'e of baasuu takka si geessaa jedha doktorri jechuudha. Namni intervii ta'e sun jechuudha afaan Ingiliffaatiin kan dabarsu. Deebi'ee immoo jireenya mi'aa duraan jiraatturraa jiruu hamaa keessatti akka galtee jiraattu si taasisu. Jireenya fakkeenyaaf bultiin kee diigamu bultii kee mi'ooftuu duraasan wal lolu wal dhabiitiin baay'atu boodarra immoo diigamsii dhufuudha jechuudha bultii kee keessatti. Kanaafuu yaa obboleewwan tiyya hundi keessanuu kawaayii kanaa fayyadamaa jirtanii waan kanarraa bilisa ta'a pilis wallaahi hedduu takka ulfaataadha. Maaliif dubartoota hunda biraan gahaa sheer godhaati wallaahi wannaa dubartoota ta'e dhiirallee haa ta'u dhiirrillee fakkeenyaaf isumatu dubartiif jalaa qaba. Isumatu dubartii kana akka marfee kana yookaan fayyadamtu maallaqaaf jecha maallaqa akka isiin dalagduuf jecha jechuudha. Marfee kana duubaa itti diraa jira jechuudha. Booda garuu maallaqni har'a isin argattan boru dhibee isinitti dhufu isin yaaluu hin danda'u. Har'a waan rabbiinuu jibbeetiin hin jedhe waan rabbiinuu dhoorkeetiin hin jedhe irraa dhoorkamuu yoo baanne yoo jibbuu baanne yoo jaallanneetuma duniyaa qofa jaallannee kan itti fufnu ta'e fuula rabbiititti maal himanna addunyaa kanarratti hoo maali wanni nu mudatuu danda'u jennee yaaduun dursineetiin waan kanatti seennee fayyadamuun duratti osoo ilaalli osoo fayyadamuun duratti waa hundaa miizanarra keennee ilaalle baay'ee gaarii tokko jedhee yaada wallaahi hedduu waan qalbii namaa cabsu waan yaani uummata akka isinitti hin tolleedha. Viidiyoo tana hundumaafu waliif sheer godha. Dubartii musliimaa tan niqaaba kaayyattu takkaattu suuparmaarkeetii biyya Faransaa keessaa meeshaa bituuf fiduudhaaf qophiidha. Eega meeshaa walitti qabattee bakka maallaqatti kafalteeti. Maallaqa meeshaa sanii kafaluudhaaf bakka maallaqatti kafalan san miiciyyoo takkaat ture. Asliin miiciyyoo tanaa Araba achi daleeydi turte. Gara dubartii tanaan laalte ija qishnaatiin san booda meeshaa isii daddarbaa lakkaa'uufis seente. Garuu dubartiin hijaabaa tun waan takkallee ittiin dubbanne daran if qabbaneessitee irraa uste. Wanni kun ammoo miiciyyoo Arabtittii tana daran akka aartu godhe. Usiinsa kana dadhabdee akkana jetteen itti qishnaa godhaa. Nuti Faransaa keessatti rakkoo fi maqaa hedduu qabna. Niqaabni ati fuula godhattu kun rakkoo tana keessaa tokko. Nuti wanni as dhufneef ammoo naggadaa fi malee diin keenya agarsiifachuufi miti. Ati ammoo diin kee mul'isuu fi bal'isuu yoo feete niqaaba yoo godhachuu feete gama biyyateetii deemi akka feetetti godhadhu jetteen. Obboleettiin teenya tan niqaabaatun meeshaa boorsa guuruu dhaabdee gama isii ilaalte. Fuula isii niqaaba ifirraa bante hoggaa laaltu fuulli isii bareedaa ijji isii magarroo nama hedduu bareedu turte. Akkana jetteen ani asliin tiyya Faransaa abbaan kiyyaa fi akaakuuwwan kiyya hundinuu Faransaadha jetteen. Kuni ammoo diin kiyya tunis biyya tiyya. Isini warri diin isaatii fi kabajaa isaatis gurgure maqaa qoroomina ja'uun. Nuti ammoo isinirraa bitanne waan beeynuuf diinni Islaamaa diin karaamaa
diin qaroominaa ta'u. Akkasuma ammas diin guddinaa fi diin gammachuu addunyaa akhirat ta'uu waan beenuuf. Ani ammoo diin kiyya qabadheetiin baradha ittiinillee boona. Qaanfii takkaan maletti ati deem biyyattii irraa jetteen. Miciyyoon haasawaan nama jirtu tan ifii qullaa sun haasawa isii kanarraa qaanfattee dogongoruun isii itti mul'atee bakka sanirraa deemte osoo waan takkalleen dubbatin. Allahu akbar. Addunyaa tanarratti bakki akkaan hijaabni itti dhorkamaa ture biyya Faransaati. Daawwattoota keenya kabajamoo mee naaf himaa sababa warra biyya teenya keessatti hijaaba lafa kaayee deemu. Ergaan tiyya gara cufa dubartii muslimaa, gama cufa dubartii amantii isii jaalattu, akka huccuu islaamummaa keetii jabeeffattu tan dhugaan qaama kee dhoysitu, akka ittiin hin qaanfanne huccuun kan si dhoysitu qaama keeti dhiirarraa akka qaama keessin agarreef. Dhalaa qullaa yaatu santu qaanfachuu qaba waan akka dhiirti hundi isii ilaaltu gooteef. Haqa tokko malee rabbii kee sodaadhu obboleettii tiyya huccuu kee keessatti. Naafisillee karaa kheyrii nu haa qajeelchu. Viidiyoo tan akka sheer gootaniin isin gaafadha akka faayidaan argamtuuf.